dhimmoota guddina dinagdee biyyaatiif xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamaa jiru keessaa tokko damee turizimiitiin. Iddoowwan hawwata turizimii fi hambaalee seenaa kunuunsuun madda galii dinagdee gochuuf immoo naannoo Oromiyaatti jiddugaloonni ikoo turizimii garaagaraa hundaa'aniiru. Kanneen keessaa tokko jiddugala ikoo turizimii Caagal godina Shawaa Kaabaatti argamu. Jiddugala kana kunuunsuunii fi misoomsuun hojiilee waggootan darbanitti keessumattuu gama ashaaraa magariisatiin hojjetameen naannawaan Caagal bosonaa'uu danda'eera. Bosonni Caagal immoo daljeessa abbaa daabeef da'oo fi bakka jireenya mijataa ta'ee fi caalmatti akka oloru taasisu jiraattonni naannawaa himan. Armaan dura adamsuun haga sanyii balleessutti gahamuu yaadachiisuun ዝንጀሮ እንግዲህ አዝመራ ስለሚያጠፋ ያው እያካበብን በውሻም በወንጭፍም እያካበብን እያበረርን ያለን daljeessa abbaa daabee midhaan nu jalaa nyaachuudhaan mancaasaa waan jiruuf isa marsinee to'ii simbirqacheedhaa fi sarootan illeen ari'aatii turre. Amma garuu naannawaan kun giddugala ikoo turizimii ta'ee daangeffameera. Hojii ashaaraa magariisaa itti fufiinsan hojjetameen immoo jaldeessa abbaa daabeetiif da'oo gaarii ta'eera. ኢዴን አሻራ ስለመጣ ተንከባክቦ ረብተዋል። ይኸው እንዲህ ያለ ታሪካዊ ተላል እና daljeessa waan midhaan nyaatu simbirqachee ambiraaroo hooni dhagaachana ariyaa turan gammoojjiidhaas hin asiis warri facaasu akka midhaan waan nyaatu isa ariyaa turan amma garuu iddoon kun waan akkas iddoon kalaalamee fannoodheef faranjoon dhufee qofa waan daawwatuuf amma daljeessa baay'een namni daljeessa fannoodhe dhorkaa ta'eera amma daljeessi naannoo kana oolu bosona waan ta'eef naannoo kana oolu baay'ee ol horee jira naannoo kana oolu innillee kunuunsuma gochaa fi irraa raawwata nyaatu walii lama daljeessa baadaabee hin tuqu midhaan maleen marga dheedaa sun immoo booran jedhan kun daljeessuma guddaa ta'e raawwata nyaatu. Isaan eegaa maroota wajjin deemee lafti ol kaa'aa waan ta'eef layyaa waan ta'eef baay'ee bosonas qaba waan ta'eef daljeessa baay'ee mijataa ta'eera bakka. Daljeessi baay'ee wal horee baay'atee jira baay'ee. Jiddugalli ikoo turizimii Caagal waqtii gannaa kanatti iddoo simboo qabeessa daawwattootaan guyyaa guyyaa daawwatamus. Waqtii gannaa kanattis faayamee ijaa fi qalbii kan booji'u jiddugalli kun riqicha Poorchugaal dabalatee ta'umsa lafa sulula gammoojjii laga Guur fincaa'aawwan bosona holqawwan garaagaraa fi kanneen biroo of keessatti hammata. Bareedina gannaatiinis faayamee jiddugalli ikoo turizimii Caagal iddoo aara galfannaa turistootaa ta'uu eegaleera. eeggamaa warri jaan eeggamaa uummanni hin eegaa bakka ogguma akkatti ilaalan baay'ee nama hawwata jechuudha baay'ee andas nama jedhuudha magariisa garuu iddoon kun ammoo soomu ta'e odoo misoome madda galii magaala keenya magaala bira darbee godina keenya ambiyyaa ta'e jechuudha. Giddugala kanatti keessumattuu daljeessi abbaa daabee wal horee baay'inaan mul'ata. Waqtiin gannaatis caalmatti kan itti tole fakkaata. Daljeessa abbaa daabee dabalatee hambaalee uumamaa fi namtolchee jiddugala kanatti argaman kunuunsuu fi eegumsa gahaa gochuun madda galii dinagdee biyyaa caalmatti akka ta'aniifis qooda fudhattoota hirmaachisuun jiddugalicha misoomawwan bu'uuraa garaagaraatiin misoomsuuf kan hojjetamu ta'uu itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Shawaa Kaabaa obbo Shimallis Xaafaa himan. Iddoo kanarratti sirriitti hojjetamaara misoomaara waan ta'eef nuti amma hawwattummaa isaa akka dabalaa deemuufis abbaa taayitaa daandii mataasaa riqicha isaa funyoodhaan ce'an kanarree gaafanneerra barana achitti nu eeyyamame hawwattummaa isaa sirriitti dabalaa deemaa jechaadha. Koomishiniin turizimii Oromiyaarree naannoo kanarratti amma tuurist seentariin tokko hundaa'ee jira isaanis deddeebi'anii ilaalaa turani nutis waan hojjechuu qabnu immoo isaa waliin taane hojjenne hawaasa keenya fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuu qabna jechaadha karaa guutuudhaan madda galii ta'uu qaba waan hojjetamu kamiyyuu haalli jirus naannoo sanatti mijaa'aadha haalli nageenya mataasaa homaa yaaddoon qabu.